Nagaa Waaqayyo Waaqa jiraataa hunduma keessaniif haa baay'atu barattootaa fi hordoftoota chaanal hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kootti galata Waaqayyo isinis baga nagaa keessan taatanii ammallee nagaa Waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu har'a jechuudha kan isinitti agarsiisu barumsa nan isin barsiisaa ture dudduuba deebitanii tokko lamaanii akkaataa ittiin hordoftan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa baay'een keessanii tokkichuma argaraatlee nu jalaa badee faalleen jettan jirtu. Kana barbaakka tokko malee akka salphaa ta'ettiin iddoo ittiin argattan isinitti agarsiisa jechuudha. Kan koo qofatoon ta'in chaanaluma abbaa barbaade kan barumsaadhaa barachaa jirtanii keessa seentanii akkamitti akkasiin ilaaluu dandeessan isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf ani viidiyoon eeggadda gadhiise kana ilaalaa jira jechuudha YouTube keessa seenee utuma viidiyoo sana ilaaltanii bakka qalama diimanitti mare kan xuqxu erga itti xuqxanii booda kun bakkan ammas qalama diimanitti maree bifa cuquliisa xiyyaana agarsiisa kana al tokkoof harkaan xuqxu jechuudha. Erga bakka kana harkaan xuqxanii booddee jechuudha viidiyoowwan ani dura barsiisaa ture tokko lamaan isinii fida jalqabaa kaasee amman isa nama barsiisaa jiruuttiin hunduma isaa maal godha isinii fida jechuudha. Kun akka kanatti isinii fida. Ammanni kun kutaa lammaffaa, kutaa sadaffaa, kutaa arfaffaa, kutaa shanaffaa, kutaa ja'affaa gadi siqiita isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Haala kanaan viidiyoo ani barsiisaa ture barumsa dura isiniin galleellee irra deebitaniitoo ilaaluu dandeessu jechuudha. Kanuma bakka xumurre kanuma anasumatti xumurre kan biraama jechuudha. Viidiyoo tokko ilaaluu jalqabdaniitoo otoo hin xumuriin tarii irratti bilbilamee yookaan hojii deemtaniitoo gaafa itti deebitan hin dhabu jechuudha. Bakka kana isin jalaa badaa jechuudha. Akkasumallee erga dhaggeeffatanii xumurtanillee nama biraaf shiirii gochuuf jettanii hin dhabu jechuudha. Garuu bilbiluma keessan keessa jira isas immoo akkamitti akka argattan isinitti agarsiisa jechuudha. Kanammoo jechuudha eessumayyuu deemtanii jalqabuma jechuudha. Otoo waan tokkotti hin bu'in akkuma YouTube seentaniini gara harka mirgaa gara gadi dhumasaa bakkan qalama diimaatti maree xiyyaaroon gaariin agarsiise dhuma gara gadii kana akka YouTube seentaniin jechuudha. Bakka sana harkaan xuqxu jechuudha. Otoo maatti hin bu'in akkuma YouTube seentaniin jechuudha. Eeguu sana bakka inni isin geessu isinitti agarsiisa isasii ilaaltu jechuudha. Amma walumaan laalla. Sanii booda kunoo akkatti isinii fida. Egaa akkatti isinii fidee bakka nanitti maree kana istoorii bakka jettu kana al tokkoof harkaan xuqxu jechuudha. Erga iddoo sana harkaan xuqxanii viidiyoo ilaaltanis kan ilaaluu jalqabdanii dhiiftanillee tokko lamaan otoo nafiin isinii fida jechuudha. Kunoo akkaataa amma kan koo dhufu kanattiin isinii fida jechuudha. Kan dhaggeeffattanii xumurtanii jala isaattiin diimaadhaan sirara jechuudha. Kunoo kan nama Waaqayyo Yoonatan Akiliiluu kanan dhaggeeffadhee xumure kunoo mul'ata diimaa siraramee jira. Akkasuma iddaaf hundeellee akkasuma maaddii maatiin an jalqabe malee xumurreen beeksisa jallisaan daalachaa garri gadiisaa jechuudha. Yoo xumurtan immoo diimaa isinitti agarsiisa hundisaa sirarrisaa haala kanaan hordofaa waanuma kamiyyuu isiniin jedha. Ayyaana isiniif haa baay'atu turtiif yeroo gaarii qabaadhaa eebbifamaa.